Gama biraatiin immoo kabajamtoota daawwattoota giddaatuuf intalli pirezidaantii Keeniyaa abbaa warraa argachuudhaaf kadhachiifachuun dubbii ijoo ta'eeti kan jiru. Egaa intalli pirezidaantii biyya tokkoo miidhagduun abbaa warraa dhabdee akka waaqni isheef kennu uummata fuulduratti kadhachiifatti jedhee eenyutu yaada? Tibban intalli pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto akka abbaa warraa argattuuf paasterii beekamaa Ameerikaa kadhatamee fi jennaan miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee jira. Intalli pirezidaantii Ruuto Chaarlii Ruuto sagantaa kadhannaa uummata bal'aaf paasterii Ameerikaa beekamaa Beeniin Hiin Keeniyaa Naayiroobiitti qophaa'e irratti hirmaattee turte. Pirezidaantii Wiiliyaam Ruuto fi giifti dureen Raakaayil akkasumas ittaanaan pirezidaantii Rigaatii Gaachoolee fi haati warraa isaanii Doorkas saganticha irratti hirmaataniiti kan isaan jiranii. Paasteriin Beeniin namoonni kadhannaa barbaadan gara fuulduraatti kottaa jedhanii affeeran. Intalli pirezidaantii Ruuto dargaggoota irratti akka hojjettuuf waamichan qaba waan ta'eef akka naaf kadhattuun barbaadaa jettee bakka teessoo ol kaate. Paasteriin Beeniin kadhataniif ammas mata duree adda ta'e akka irratti siif kadhatamu qabdaa jedhanii yeroo gaafatan gurra isaatti asaasuun waa itti himte. Innis kadhannichatti fufee abbaa warraa waamicha kana ishee gargaaree fiixaan baasuuf kenniif. Yaa Waaqayyo dargaggeessa sana kenniif karaa ishee irra haa dhufuuf kan ishee jajjabeessu kan ishee deeggaru jechuun Beeniin kadhataniif. Waan hojjechuu feetu kana hunda qofaa isheen dandeessu yaa Waaqayyo. Dirreetti ba'uun lubbuu siif booji'uu barbaadde. Kanaaf ariitiin abbaa warraa ishee barbaachisa yaa Gooftaa jechuun kadhata. Kadhannaan abbaa warraa taasifameef kun Keeniyaatti ijoo dubbii ta'eera. Kaan ni qeeqa, kaan immoo itti koosan, kaan immoo nan si fuudha jechuun gaaffii dhiyeessaaf. Maqaan koo Omwaabaa jedhama. Waliif gadi fiigee hojjedhee tan jiraadha. Yeroo kadhannaa paaster Beenii waliin taasiftu akka abbaa warraa barbaaddu argeen si gaafachuu barbaade. Kadhannaaf amantaatii kaleessa agarsiifte hedduu gammadeera. Waaqayyoos akkan si fuudhu gara keetti na qajeelchi jechuun namni tokko karaa Tiwiiteraa irratti barreesse. Kaan immoo yaada gaarii kennan. Chaarlii Ruuto abbaa mana argachuuf akka paaster Beenii kadhattuuf gaafachuun rakkoo homaayyuu qabu. Gaa'elli qulqullaadha jechuudhaan itti baacaa jiru. Waa maraafuu intalli miidhagduun pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto abbaa warraa barbaadaa jirti. Warri feetan asan jira jechuu dandeessu. Giddaatuuf daawwadhaa, komentii godhaa, yaada keessan nuuf kennaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Warreen haarawaa taatan immoo saabskraayib gochuun dagatinaa. Oolmaa gaarii, halkan gaarii, ganama gaarii, guyyaa gaarii siif haa ta'u. Nagaatti.